Taphattoonni ardii Afrikaa kanneen akka Didier Drogba, Sadio Mane, Yaya Toure, Emmanuel Adebayor, Riyad Mahrez, Pierre-Emerick Aubameyang fi kanneen biroo simboo Premier League England turanis kan akka Mo Salah milkaa'eef garuu hin jiru. Bara 2017 gatii jijjiirraa paawundii miiliyoona 43 kilabattii Roomarraa Liverpooliif kan mallatteesse The Egyptian King Mo Salah dorgommiilee hundaan taphoota 373 Liverpooliif taphateen gooliiwwan 229 galchuun seenaa kilabichaan taphataa arfaffaa goolii hedduu galche. Mo Salah goal machine. Anrash goolii 346, Roger Hunt 285, Gordon Hoyson 241 Liverpooliif galchanitti aanuun sadarkaa arfaffaarra kan jiru Salah turtiisaa waggoota 8 Liverpool keessatti dabarse kanaan seenaawwan hedduus fooyyesseera. Bara 2019 Liverpool waggoota 31 booda milkaa'ina waancaa liigichaatti yoo deebi'u qaama seenaa kanaa kan ture Salah waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa fi waancaa kilaboota addunyaa tokko dabalatee diriirsi waliin waancaawwan torba milkeesseera. Mo Salah Liverpool keessatti ga'umsa mul'isaatiin tureen dhuunfanis badhaasota danuun kan faayame yoo ta'u si'a tokko taphataa cimaa liigichaa fi Afrikaa ta'uun si'a sadii ammoo badhaasa goolii hedduu galchuu liigichaa kan fudhate ni heeramu. Lammiin Egypt ganna 32 Mo Salah waliigalteen Liverpool waliin qabu xumura bara dorgommii kana goola bamus imala injifannoo diriirsi bara kana keessatti ga'insaa kan leencate. Kubbaawwan miila saajala ba'an akka misaayilaa kan dhukaanii fi kubbaawwan hiriyoof mijeessuu akka aannan bassootti jigee kan mijatu Salah ga'umsi gama hundaan mul'isaatiin jiru riikaardiin dabalameera. Egyptian King Mo Salah barana dorgommiilee hundaan gooliiwwan 33 keessatti yoo hirmaatu gooliiwwan 18 galchuun 15 waayilansaaf mijeessee jira. Kun ammoo liigota Awurooppaa gurguddoo 5 keessaa taphataa jalqabaa isa taasise. Premier League'n tapha dilbata darbee Liverpool goolii 6-3 Tottenham Hotspur Mo irratti goolii 2 galchuun kubbaawwan goolii ta'an 2 kan mijeesse Salah Premier League'n taphoota 16 taphateen gooliiwwan 15 galchuun 11 mijeessuun riikaardii haaraa katabe. Seenaa liigichaatiin ayyaana qilleen duraa goolii galchuu fi mijeessuun taphataa jalqabaa diijitii cimdii yookaan double figure galmeesse ta'uun riikaardii haaraa yoo dhuunfatu waggoota arfan darbaniif walitti aansuun goolii galchuu fi mijeessuun diijitii cimdii keessa galuunis riikaardii biroo katabe. Premier League Englandin gooliiwwan 172 galchuun seenaa liigichaan sadarkaa 8ffaarra kan jiru Mo Salah bara dorgommii kanaan dura waggoota 7 Liverpool keessa tureen waggaatti goolii 18 fi sanaa ol galchuun xumureera. Bara 2017-18 gooliiwwan 32 galchuun riikaardii fooyyee kan qabus yoo ta'u imalli bara kana ittiin deemaatiin jiru garuu sanarrallee ni taraaf tilmaamame. Egyptian King Mo Salah Premier League Englandin kubbaawwan goolii ta'an 80 waayilansaaf yoo mijeessu akka waliigalaatti goolii galchuu fi mijeessuun yoo sadarkeeffamu taphoota 279 gooliiwwan 252 keessatti hirmaachuun taphataa saffisaa lakkoofsa kana qaqqabeedha. Arne Slootiin kan leenjoo Liverpool bara dorgommii kana Champions League'n imala injifannoon dabalameen dabalataa Premier League'n taphoota 16 taphate keessaa tapha tokko qofa mo'amuun taphoota 3 qixa bahee taphoota 12 injifachuun tapha qixxeessituu tokko soo qabu garaagarummaa qabxii 4 liigicha dursaa jira. Mo Salah waliigaltee Liverpool waliin qabu dursee dheeressamoo imalli injifannoo diriirsi baranaa kun milkiin dabalamee xumura bara dorgommichaatti Mo Salah gargar bahaa kan jedhu garuu yerootu deebisa. A goal to dream of. Taphattoonni ardii Afrikaa kanneen akka Didier Drogba, Sadio Mane, Yaya Toure, Emmanuel Adebayor, Riyad Mahrez, Pierre-Emerick Aubameyang fi kanneen biroo simboo Premier League England turanis kan akka Mo Salah milkaa'eef garuu hin jiru. Bara 2017 gatii jijjiirraa paawundii miiliyoona 43 kilabattii Roomarraa Liverpooliif kan mallatteesse The Egyptian King Mo Salah dorgommiilee hundaan taphoota 373 Liverpooliif taphateen gooliiwwan 229 galchuun seenaa kilabichaan taphataa arfaffaa goolii hedduu galche. Mo Salah goal machine.
Ryan Rush goolii 346, Roger Hunt 285, Gordon Hoyson 241 Liverpooliif galchanitti aanuun sadarkaa arfaffaarra kan jiru saalan. Turtii isaa waggoota 8 Liverpool keessatti dabarse kanaan seenawwan hedduus fooyyesseera. Bara 2019 Liverpool waggoota 31 booda milkaa'ina waancaa liigichaatti yoo deebi'u qaama seenaa kanaa kan ture saalan. Waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa fi waancaa kilaboota addunyaa tokko dabalatee diriirsi waliin waancawwan torba milkeesseera. Saalan Liverpool keessatti ga'umsa mul'isaatiin tureen dhuunfanis badhaasota danuun kan faayame yoo ta'u si'a tokko taphataa cimaa liigichaa fi Afrikaa ta'uun si'a sadii ammoo badhaasa goolii hedduu galchuu liigichaa kan fudhate ni heeramu. Lammiin Egypt ganna 32 Mo Salaan waliigalteen Liverpool waliin qabu xumura bara dorgommii kana goola bamus imala injifannoo zariirsi bara kana keessatti ga'insaa kan leencate. Kubbaawwan miila isaa jalaa ba'an akka misaayilaa kan dhukaanii fi kubbaawwan hiriyoof mijeessu akka aannan bassuutti jigee kan mijatu saalan ga'umsi gama hundaan mul'isaatiin jiru riikaardiin dabaalameera. Egyptian King Mo Salaan baranaa dorgommiilee hundaan gooliiwwan 33 keessatti yoo hirmaatu gooliiwwan 18 galchuun 15 waayillansaaf mijeessee jira. Kun ammoo liigota Awurooppaa gurguddoo 5 keessaa taphataa jalqabaa isa taasise. Pirimeer Liigiin tapha dilbata darbee Liverpool goolii 6-3 Tottenham Hotspur moo irratti goolii 2 galchuun kubbaawwan goolii ta'an 2 kan mijeesse Saalaan Pirimeer Liigiin taphoota 16 taphateen gooliiwwan 15 galchuun 11 mijeessuun riikaardii haaraa katabe. Seenaa liigichaatiin ayyaana qilleen duraa goolii galchuu fi mijeessuun taphataa jalqabaa diijitii cimdii yookaan dabal fiigar galmeesse ta'uun riikaardii haaraa yoo dhuunfatu waggoota arfan darbaniif walitti aansuun goolii galchuu fi mijeessuun diijitii cimdii keessa galuunis riikaardii biroo katabe. Liigii Inglaandiin gooliiwwan 172 galchuun seenaa liigichaan sadarkaa 8ffaarra kan jiru Mo Salaan bara dorgommii kanaan dura waggoota 7 Liverpool keessa tureen waggaatti goolii 18 fi sana ol galchuun xumureera. Bara 2017 gooliiwwan 32 galchuun riikaardii fooyyee kan qabus yoo ta'u imalli bara kana ittiin deemaatiin jiru garuu sanarrallee ni taraaf tilmaamame. Egyptian King Mo Salaan Pirimeer Liigii Inglaandiin kubbaawwan goolii ta'an 80 waayillansaaf yoo mijeessu akka waliigalaatti goolii galchuu fi mijeessuun yoo sadarkeeffamu taphoota 279 gooliiwwan 252 keessatti hirmaachuun taphataa saffisaa lakkoofsa kana qaqqabeedha. Arne Slootiin kan leenjoo Liverpool bara dorgommii kana Champions Leaguein imala injifannoon dabalameen dabalataa Pirimeer Liigiin taphoota 16 taphate keessaa tapha tokko qofa mo'amuun taphoota 3 qixa bahee taphoota 12 injifachuun tapha qixxeessituu tokko osoo qabu garaagarummaa qabxii afuriitiinis liigicha dursaa jira. Mo Salaan waliigaltee Liverpool waliin qabu dursee dheeressamoo imalli injifannoo zariirsi baranaa kun milkiin dabalamee xumura bara dorgommichaatti Mo Salaan gargar bahaa kan jedhu garuu yerootu deebisa. A goal to dream of.